Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Har'ee bitootessa 23 bara 2016. Qophiin har'aaf qabnu tibbanaa fi mala jireenyaati. Tibbanaan diddaa Oromoo deeggaruun biyya hambaa keessatti hiriira gaggeeffamaa jiru irratti kan xiyyeeffatedha. Deeggaruun biyya hambaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti kan xiyyeeffatedha. Mala jireenyaa keessatti immoo qopheessaan sagantichaa Aliyyii sabni afaan tokko dubbatu ni milkaa'a nuun jedha. An Ayyaantuu Dameeti amma gara oduuttanis hin dabarsa. Akka mul'atan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa annaa basaa jiraate. Barattoonni Oromoo diddaa Oromoo sadarkaa adda addaatti itti fufanii jiran oduun nu gahaa jiru akka hubachiisutti Oromiyaa giddugala, Oromiyaa dhiyaa akkasumas Oromiyaa kibba lixaa fi Oromiyaa bahaa keessatti bakka adda addaatti diddaan itti fufee jira. Magaalaa Naqamtee keessatti halkan kaleessa alaabaan adda bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti maxxanfameera akkasumas diddaa kan ibsu waraqaaleen garaagaraa facaafamaniiru. Diddaan barattootaa godina Lubbaaboraa keessattis akkasumatti fufee jira. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa illee bool ga'uudhaan mootummaan Itoophiyaa ijoollee Oromoo hidhuu fi doorsisuu haa dhaabu jedhaniiru. Fincilli diddaa gabrummaa kun akkasumas guyyaa kaleessaa kaachisee Gindabara keessatti haala jabaa ta'een itti fufeera. Fincila booda immoo barattoota karaa irratti argatan warri agaazii sodaarraa kan ka'e reebaa akka turan hubatameera. Haaluma wal fakkaatuun fincilli kun magaalaa Gincii keessatti itti fufee jira. Barattoonni Oromoo naannoo sana jiran haala garaagaraatiin diddaa isaanii ibsachaa akka jiran hubatameera. Kana malees Oromiyaa bahaa bakka adda addaatti barattoonni waraqaa maxxansuudhaan diddaa isaanii ibsachuutti akka jiran hubatameera. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa namoota bakka adda addaarraa walitti qabee hidhee bakka waraanaa adda addaatti geessaa akka jiru hubatameera. Oromiyaa lixaa, Dambidolloo, Naqamtee, Gimbii akkasumas Mandii keessaa barattoonni, barsiisonni fi hojjettoonni mootummaa hidhaman gariin isaanii gara Xoolleetti ogeeffaman gariin immoo gara Uursootti dabarfamuun isaanii noollee jedhama. Akkasumas Arsii lixaarraa barattoonni, barsiisonni fi uummanni akkasumas qonnaan bultoonni hedduun qabamanii gariin isaanii gara Uursootti ogeeffaman gariin isaanii immoo bakki geeffaman hin beekamu. Sadarkaa adda addaatti hidhamanii Oromiyaa keessa kan turan immoo keessaa filamanii gara Maakalawiitti ol fuudhamaa akka jiran beekameera. Diddaa biyya keessatti gaggeeffamaa jiru deeggaruudhaan hiriirri biyya alaa bakka adda addaatti gaggeeffamu ammas itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa hawaasa Oromoo biyya Neezerlaand magaalaa Zaheeg keessatti hiriira bahuudhaan gochaa mootummaa Itoophiyaa balaaleffataniiru. Mootummaan Itoophiyaa gargaaruu akka dhaabuufis illee mootummaa Neezerlaandis gaafataniiru. Bal'ina gabaasa kana oduu booda qophii tibbanaa keessa isiniif dhiyeessina. Abbootiin gadaa Oromoo ministeera muummee Itoophiyaa waliin akka haasa'an dhaga'ame. Oduun Finfinneerraa nu ga'e akka ibsutti abbootiin gadaa Oromoo waajjira ministeera muummee obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyitti argamuudhaan haala diddaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru wajjin kan wal qabate dhimmoota adda addaa qabxiis 10 of keessaa qabu dhiyeessaniiru. Abbootiin gadaa masaraa mootummaatti waamamuun isaanii mataa isaatiin diddaa Oromoon gaggeessaa jiruun kan wal qabate malee dhimma biraatiin barbaadamanii akka hin taane beekamaadha. Oppiidiyoon diddaa Oromootiin kan wal qabate miseensota ishii aangoo giddugalaa qaban gara 300 ol ta'an akka ari'atti beeksifte. Oduun nu ga'e akka hubachiisutti Oppiidiyoon miseensota ishii sadarkaa adda addaatti uummata irratti muudamanii turan kan ari'atte waan aangootti daatanii uummata miidhaniif jechuuni. Haa ta'uti dhugaan jiru Oppiidiyoon miseensota ishii sadarkaa adda addaa jiran kan aangoorraa kaafte fakkeessuudhaaf malee gaaffii uummataaf deebii kennuuf akka hin taane beekamaadha. Itti waamamni Komishinii Poolisii Federaalaa yeroodhaaf ministeera muummee akka ta'u himame. Oduun nu ga'e akka ibsutti wixineen labsii fooyya'insa hundeeffama qaamolee raawwachiiftuu federaalaas caffee bakka bu'ootaatti dhiyaateera. Wixinichi akka ibsutti Komishinii Poolisii Federaalaa fi Komishinii Mana Adabaa Federaalaa itti waamamni isaanii ministeera dhimma federaalaa fi misooma horsiisee bulaa jalaa ba'ee gara waajjira ministeera muummeetti yeroof akka darbu taasifameera. Qorannoodhaan hanga murtaa'utti Komishiniin Poolisii Federaalaa itti waamamni isaa ministeera muummee ta'a jedhameera.
Haleellaa guyyaa kaleessaa Beeljiyeem keessatti gahee lubbuun namoota 34 galaafatame 250 kan ta'an immoo madoo ta'aniiru. Haala kanaan kan wal qabate mootummaan guyyaa 3f labsa gaddaa dabarseera. Balaa dhoo'insaa buufata xiyyaaraaf baaburaa irratti ga'e kana haga ammaatti eenyu akka geessise hin beekamne. Haala kana laalchise biyyoonni garaagaraa deeggarsa mootummaa Beeljiyeemiif ibsaa jiru. Oduu isaati kanaaf qabnu kanuma qophii keenya afee waliin nagaannu tura. Beeksisa qabna dhaggeeffattoota keenya konyaan adda bilisummaa Oromoo Victoria ayyaana guyyaa gootota Oromoo kan bara 2016 haala addaatiin kabajuuf qophiitti akka jiru beeksisa. Ayyaanni kun ebila 9 bara 2016 kabajama. Sa'aatii 2 eegalee bakkisa Flamington Community Center 25 Mount Alexandria Road Flamington Victoria 31 akka yeroon argamtanii gootota keessan kanneen dhiigaaf lafee isaaniitiin Oromiyaa irraa ijaaran kanneen Oromoof Oromummaa itichan akka yaadattan dhaamsa isiniif dhaama. Koree konyaa adda bilisummaa Oromoo Victoria. Qophii tibbanaa. Fincile diddaa gabrummaa baatii 5ffaa lakkoofsise guutuu Oromiyaa keessatti akkuma finiinetti deemaa jira. Hidhaa ajjeesaa fi ukkaamsi yoo daran hammaatillee. Mootummaan Itoophiyaa kana bira darbee jaarsummaa jedhee karaa abbootii gadaa fi karaa manguddoos gumaan baasaa jechaa jira. Oromoonni immoo diina nu ajjeesirraa gumaan nyaannu dhiiga warra wareegamanii bilisummaatiin deeffanna malee jechaa jiru. Oromoonni biyya ambaa jiraatanis deeggarsa biyya keessaaf qaban bakkuma jiranitti hiriira ba'anii sagalee isaanii dhageessisaa turaniiru itti jiru. Kaleessas Oromoonni biyya Neezerlaandi keessa jiraatan caffee biyyattii fuulduratti bahanii sagalee amma dhageessan kana dhageessisaa turani. Qophiin tibbanaa keenya kanarratti xiyyeeffata dhaggeeffattoota keenya namoota achirratti hirmaatan dubbisneera. Angaatu hiriiraan si arge maajii dhuftan? Sirriidha bakki nuti dhaabbannee jirru kun paarlaamaa isaanii fuulduradha. Uummata keenya biyyatti sagalee dhabee baatii 4f dhumataa jiru kana barattoota Oromoo jimlaan fixaa jiran duguuggaa sanyiidha. Isuma kanaafidha iyyaa jirra. Maaliif gargaarsa guddaa kan irraa argatu mootummaan Itoophiyaadha biyya kanarraa isa kana dhaabaa jenna. Horiin isaan achitti baasanii uummata keenyatti ittiin dhumataa jira. Miidhaan biyya keessa gahaa jiru? Miidhaan biyya keessatti gahaa jiru kana jettee wanta ati himtu jiru. Ijoollee waggaa 4 dubartii ulfa baatii 9 ajjeesaa jiru kun duguuggaa sanyii kan Hutuu fi Tuutsitti deemaa ture ifatti deemsisaa jiru jechuudha. Sababa gargaarsa alaa argataniifidha dhokatee dhoksaadhaan duguuggaa sanyii deemaa jirudha Itoophiyaatti. Isa kanadha iyyineetoo nu dhagaa jechaa jira. Suuraa tokko morgeen jira mucaa dubartii Oromoo kan duutedha. Barattuudha kun biyya? Mucaan kun mucaa xiqqoodha akkuma itti agartu kana. Ijoollee waggaa 4tu jira. Ijoollee waggaa 3 ajjeesu. Biyya abbaa isaanii irratti rasaasan mataa keessa reebanii ajjeessu. Isa kanaaf iyyaatii jirra. Justice jechaa jirra fuuldura dhaabbannee har'a waan nuti as jirruuf akkuma itti argitu dhiira dubartiidha. Ijoolleen illee ijoollee xixiqqoollee baatee namni as jira. Waan nuti godhuu dandeenyu sagalee ta'uudha. Waan nuti uummata keenya godhuu dandeenyu. Gaaffiin uummata keenya gaaffii keenya ta'uu baqannee biyya namaa jiraannus qaamni keenya cinaan achi gubataa jira dhumataa jira. Kanaaf sagalee keenya dhagaa jechaa jiru. Hiriiruma qofaan dhaabbatuu qaba. Oromoo maal godhu qaba? Tarkaanfii fudhachuudhaaf maal gochuu qaba? Hiriira qofaan dhaabbatuun irra jiraatu. Nuti Oromoonni biyya alaa jirru waan dandeenyuun qabeenyaadhaan halkanii guyyaa dhaabannee iyyuudhaan irra guddaa immoo hayyoota keenya akkasaan walitti dhufanii bakka tokkotti furmaata tokko fidaniif uummata hayyoota keenya dhiibuudhaan uummata keenya cinaa dhaabbachuudha jedhu. Nuun Oromoo furmaanni keenyas tokko rakkoon keenyas tokko waan nu furu yoo nuti wal furuudhaaf qophii taane yoo rakkoo kana furatuudhaaf qophii taanedha. Kun immoo ani irratti rarra'u hayyoota keenya nu dura jiranii fi ijoollee
dhalattoota ammaa dargaggeessi ammaa ayyoota nu fuuldura jiran jaarrolii Oromoo hooggantoota Oromoo nu fuuldura jiran dhiibanii mataa walitti fiduudhaan tokkummaadhaan akka rakkoon keenya furamu gochuutu nu furaa jedha. Nuunaan nu miidh Oromoon angabrummaa jalatti akka yoonaan nu miidhee nu hambise tokkummaa dhabuudha. Nutu walirratti hojjetaa jira. Biyya keessaa garuu tokkummaan jira yeroo ammaa jedhan. Ijoollee Oromoo bira warra falmataa jiru bahaa fi dhiha kaabaa fi kibba tokkummaadhaan harka wal qabatanii diina aga funyaanitti hidhate afaan qawweetti harka wal qabataniitti deemaa jiru. Ala kana garuu sun jira yoo ati jedhu keessumattuu hoogganni siyaasaa qabsoo Oromoodhaa har'a kuni qaaniidha silaa qaaniidha waan nuti jennuun dhiigni ilmaan Oromoo dhiigni dhalattoo Oromoo dhiigni dubartii Oromoo garaatti baattee dhumataa jirtu kuni salphina keessanii jedhaanii narra yoo har'a wataa walitti kun isaan hin qabne yoo Oromoo kuni walitti hin qabne yoomillee ila salphina keenya kun warri ala jiru garuu akkuma fedhe haa ta'u wanni jechuu barbaadu uummata keenya biyya keessa jiru qubee jenereeshinii waan kana ka'ee falmataa jira. Abbootiin waliin ka'a, haati waliin ka'i, billaa keellee qabadhuuti ka'i. Qawween nurraa fudhatan biyya keenya duuna dirqiitti malee jarri nutti kennitu beekamaadha kun ajjeefnee fudhatuu qabna wal qabadhaa jedhaan yoo hooggannis hayyoon Oromoos walitti dhufan ta'e inni biyya keessaa wal ta'ee hooggan of keessaa baasee biyya isaa bilisoomsuu qaba jedha. Qondaalota biyyattiitti dhiyaatanii maal akka godhan immoo barreessaa hawaasa Oromoo biyya Neezerlaandii obbo Gizaachoo Eebbisaati kan dubbatan. Xalayaa lama qopheeffannee tokko paarlaamaa Neezerlaandii paarlaamaa jechaan egaa aangoon iddoo madduu iddoo namni filate taa'u tokko isaanitti kennanne isaanis haala ho'aa fi haala baay'ee nama simatuun nu simatanii xalayaa keenya nurkaa fuudhanii istoorii Oromoo sirriitti dhaga'anii waan Oromoon keessa jiru kana beekanii isin gargaarraa isin faana dhaabanna jedhanii warri paarlaamaas deebinuuf deebisaniiru waajjira muummicha ministeeraatti siidii yeroo wayyaaniin ijoollee keenya dhiiga isaanii dhangalaastu yeroo ijoollee keenya irratti dhukaasa bantu yeroo ijoollee keenya toorchi gootu agarsiisuu fi yeroo uummanni keenya nagaadhaan harka isaa akkas godhee bahu kan agarsiisu deebii wayyaanii immoo dhukaasa akka ta'e kan agarsiisu meeshaa siifaana siidii irratti saaxillee xalayaa irratti saaxillee galchinee muummicha ministeeraa biraan nan gaanuun jedhaniiru deebii ofishaal ta'es yeroo dhiyootti isinii deebisnaa eeggadhaanuun jedhaniiru kuni saksesii guddaadha. Egaa biyyi kun poolisii Itoophiyaa irratti qabdu ni jijjiirti jennee yaanna kanaaf warra asitti argamtanii milkii kanaatiif gumaacha guddaa kana gootan qorra kana keessa dhaabattanii jiruu mataa keessanii qabdan dhiistanii Oromoon biyya lafeetti cabaa jira dhiigatti itti dhangala'aa jira ani sagalee isaa ta'uun dadhabaa jettanii of gaafattanii dhufuu keessaniif kabajni isiniif haa ta'u ulfaadha. Oromummaanis kanuma oromummaa hojiin mul'isuunis akkanuman jedha ulfaadhaa galatooma. Diniin dubbisa baariilla. Akkamitti agartan hiriira kana? Hiriirri kun dhugaadha. Hiriira cimaadha. Yeroo ammaa beektaa itti dhaga'amee eenyu bayaa osoo hin jedhiniin ufumaan waa biyya keenya keessatti namni argitu kun marrinuu shamarran daa'ima oofanii lafarra oofanii haati harma hoosiftu marri isaa asii bahee wanni bayaniif akkuma beekamu biyya keenya keessatti barattoota ajjeesanii nama guddaa ajjeesanii dubartii ajjeesanii ijoollee ajjeesanii kuni nurraa haa dhaabbatu. Ammallee yeroo ammaa kana tooftaa jijjiiranii jaarsummaa balleessineerraa jaarsummaa nuu dhaqaa jedhanii jaarsummaa dhaquu jechaanii jaarsummaan tuni tasiin sossoban maletti ta dhugaatii miti. Jaarsummaa yeroo qabbaneessanii yeroo uummanni Oromoo danfee akka bishaan dayfaa digirii 100 gaheetitti ol utaale kanatti san qabbaneessuuf ka godhan maletti ka dhugaan ta'aatii jiru miti. Kana uummanni keenya beekee waan si ajaa'ibsiisu jaarsoliin illee callisanii harka wal qabatanii namni marrinuu qaraa dhumaa jirra gabbaanee dhumna jedhanii uummanni keenya yeroo ammaa kanatti ka waa takka harkaan qabne wadhaansoo irra jiran
yoo mana gallee teennellee ni dhumnaa gabbaanee dhumuu nu wayya ka jedhuuni ijoollee ofii irraa hafuu dadhabanii barataan keenna maaliif du'a haati teenna maaliif duuti abbaan keenna maa hidhamaa barataan keenna maa hidhamaa daa'imman teenna maa ajjeefamaa ka jedhuuni gadi bayee ummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti harka tokkoon ati garana amantiin uduu waliin fooyin lagaan uduu waliin fooyin afaan tokkoon gabbayee. Amma biyyatti dhuguma kan jettan karaa manguddootinis deemaa jiran. Kalleessa immoo abbootii gadaa jedhee muummichi ministeera Itoophiyaa mariisiseera. Yeroo ammaa kana Oromoon gama tokkoon du'a gama tokkoon immoo jaarsummaa taa'uu walii qaba. Eenyuuf jaarsummaa deema Oromoon? Gongomaa hin jiru harki nu dhiigee jira namni harka dhiigaa jechaan namni jalaa ajjeefame gumaayyuu baafatu gumaan inni baafatu gosa ofii irraayyii maletti diina irraa gumaan inni baafatu diinuma ajjeesu. Galatoomaa fayyaa ta'a. Aisha gara keetti dhufa. Ati seentetta caffee sana keessa maal siniin jedhan? Caffee saharraati? Egaa jarri waan itti kennanillee egaa nurraa isii waraqaadhaan seedeerras goonee kennanneerra waan dhibdee kan keenyaa egaa waan amma deemaa jiru biyya keessatti hamma danda'ameen itti ibsuu yaalleerra. Yeroo jarri nuu kennan sanatti hamma dandeenye fayyadamneerra. Abdii namaa kennaa deebiin isaanii? Egaa akkanuma jennee yaanna. Ammeenyi biyya keessa jiru kamidha? Aisha hamaadha keessattuu dubartiidhaaf ijoollee jalaa du'aa jira jedhama. Dubartii ulfaat du'aa jira jedha. Hamaadha? Egaa maalinni egaa baay'eedhuma hammaataa jira. Kara kamiinuyyuu egaa iyyanneetuma. Maal godhuu qaba Oromoon ala jiru kunoo? Warri ala jiru. Amma du'ee hidhamee ajjeefameetu baay'ata. Hiriirumaan dhuma kan Oromoon maaliif humna ta'ee achi ba'uu hin danda'a Oromoon kun yoo maal godhe humna ta'uu danda'a akkatti yaaddu? Kan biyya alaa jiru jechuu keeti immoo yaagaa kan biyya alaa jirru waanuma dippiloomaattik workiisuma jedhamuun mootummaa biyya jirru keessattis haa ta'u mootummaa jiranutti iyyachuudhuma malee kan nurra jiru fi waan dandeenye immoo gaafaaniin iyyachuu qofa osoo hin ta'in egaa biyya keessatti miidhaan kunis danateera namni kan keenya gaasumatti beektu biyyattis qabeenyattis fagoodha hanga jirus egaa suma beekamaadha kanaaf waan dandeenyuun egaa horiidhaanis ta'u hammuma dandeenyuun humna keenyaan maateriyaaliidhaanis ta'u gargaaruudhumatu nurra jira jedhee yaada. Yaada xumuraa qabaatte. Yaanni xumuraa waan itti jirru kana itti akka dhaabuun akka nurra hin jirree fi akka itti jabaannee itti fufuun nurra jiruu fi tokkummaadhumaan immoo gaagara caalu kan himamu kan Oromoo kan xiqqoo dhibdee ta'u tokkummaa sana tokkummaa kan keenya cibsinee waan dandeenyuun akkana iyyachuusa ta'u mootummaa biyyaatti karaa biraatiinis ta'u gargaarsa kan keenya amma gaaffii xabaanutti itti fufuudhumatu nurra jira jedheeti. Ulfaadhaa Ashaa galatoom hiriirratti si arge. Dargaggoo isin dargaggoota biyya keessatti dargaggootatu dhumaa jira ijoollee isin dargaggoota. Maqaan koo Marsiimoo Caalaa jedhama. Biyya keessatti haala suukaneessaa mootummaan kun mootummaan wayyaanee fudhachaa jiruun barattoonni keenya haala hamaadhaan miidhamaa jiru. Amma immoo nuyis ta'ee bakka Oromoon bakka jiru hundatti sagalee isaa ta'uu miidhaan uummata keenyatti nammaan gochaa jirra jechuudha ammasitti. Kan biyya keessatti ta'aa jiru baay'ee nama gaddisiisa baay'ee onneen nyaate kanaaf asitti wal geenye arra. Mee ati maqaa keenya jedha? Ani maqaan kiyya Salahaddiin. Salah mee ijoollee du'aa jirti quba qabda hagam maaltu nutti dhaga'ama ammas inni sun ijoollee otoo jiraattanii yoona du'uu dandeessu ta'a yookaan immoo duutan ta'a. Keessa keessanitti maaltu dhaga'ama waggaa daa'imni akkas ta'aa jirtu biyyatti dargaggeessa Oromootti. Kun egaa amma biyyatti kadhumaa jiru sochiin dargaggoota naa jalqabamu malee xiqqaa guddaan agartee daa'ima waggaa 7 hanga manguddoo waggaa 80tti namni du'aa jira. Kun kanama addaan filatee miti jechuu umriidhaan. Wanni amma deemaa jiru shanyi duguuggaadha. Gaa nama rabbiin uume ilmi namaa lafarraa fixuu hin danda'u malee dimshaashumatti nu dhabamsiisudha yaadni diinaa. Nuti arraan tana haalli yeroodhaa gaa turii dafii nu mudatee mudannaa saniin utaallee biyyarraa baanus osoo achi jiraanne carraan kun carraa keenya. Kana jechuun ammallee irraa baraaramnee jechuun miti. Namaan nurraa dhumu jira. Dhiiga jigaa jira. Falmaan obboleeyyan keenya arra irra wareegaman tuni tan nuti hundi gartee garaadhaa qabnu ittis laffa'aa turre ittis laffa'aa jirru jechuudha. Alaa fi keessatti. Kuni gaafii mirgaati miti. Gaafii eenyummaati. Mirga jechuun yoo biyya takka keessa jiraattee rakkoo xiqqoo dhiibamtee mirga gaafatta. Anis akkana ta'uun qaba. Kuni garuu nuti biyya dhabne ni mulqamnee jechuun namuu muummatee nya'u tokko gaafii walabummaati. Lama gaafii bilisummaati. Kana jechuun ilmi namaa tokko biyya malee hin jiraatu. Sababii cuudhaan biyya teenya mulqamne dhiibamneeti roorroon daangaa dabarte jechuudha. Kanaaf wanti kun asirra guutamuu qabaadhaan karaa nagaatiin gaafiin gaafatamte gaafii sun ammoo afaan qawweetiin deebisaa argatti. Gama keenya hoggaa laalle karaa nagaatiin wanti kun dadhabamee jira. Dharraan amma nu duraa mul'atu ibidda.
addunyaan akka agarrutti seera ni tumte malee ittis bulaan jirtu ittis bulchaan jirtu. Wanni furmaanni amma jiru ka Oromoon beekuu qabdu afaan qawwee qofa qawwee hidhachiisu lolanii lolchiisu. Bilisummaa barbaanna. Bilisummaa barbaanna. Bilisummaa barbaanna. Bilisummaa barbaanna. Gaafiin uummata keenya. Gaafiin uummata keenya. Gaafiin uummata Oromoo. Gaafiin uummata Oromoo. Gaafii keenya. Gaafii keenya. Oromtoonni hidhaman. Oromoon hidhaman. Hiikamani. Akkam jirtu dhageeffatoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Sabni afaan tokko dubbatu hin milkaa'u yookiin ammoo sabni afaan tokko hin dubbanne hin milkaa'u jechuudha. Afaan yeroo dubbannu afaan Oromoo jechuu miti. Dhugaa afaan saba tokko baay'ee murteessaa. Afaan san keessa aadaan jira, seenaan jira, waa hedduutu afaan san keessa jira jechuudha. Waan santu saba kiyyaa, nama kiyyaa, waan kiyyaa wanti si jechisiisullee afaan tokko dubbachuu san. Afaan yeroo jennu afaan Oromoo jechuudha. Afaan tokko dubbachuu kan jedhu sun ammoo afaan Oromoo dubbachuu jedhaa hin jiru wadha. Waan qaama waa ati taatee san yookaan immoo saba sanii san jiraachisuu, bareechisuu, gammachiisuu, jabeessuu, waan silaa barbaachisu waan amma pleasure jechuudha. Gammachuu saba sanii jechuudha. Yookaan immoo akka sabni sun milkaa'u godhuu irratti gammachuu yoo qabaatteef qooda yoo ka kennitu taate karaa tokko laaltaa jechuudha. Yoo ammoo saba san miidhuu, balleessuu, ajjeesuu, caccabsuu akka inni garba ta'u godhuu waa isaa jalaa balleessuu taate ammoo gara biraa laalaatte jechuudha. Adda adda laalaa salaattaa jechuudha. Kanaaf yoo uummanni kun sabni kun gara tokko laale hin milkaaya. Yoo sabni kun gara tokko laale hin milkaaya. Maaliif haguma feetee yoo laale haguma feetee yoo ta'e gara sabni laalaaru sana yoo laale namni martinuu hin milkaaya jechuudha. Garri sabni laalu suni gara inni itti milkaa'u gara milkii isaatii jechuudha. Gara sabni hin milkoofne yoo ammoo cinaan kalaalu taate nama biraatu san barbaachisuu jechuudha. Inni nuu ufii gayaa jechuudha. Wal harkisa ka. Kun gara milkii harkisa, kun ammoo akka milkoofne harkisa jidduu kanatti rakkoo ta'aa jechuudha. Kanaaf bara amma ji'a 4 ji'a 5 darbe kana sabni fuulaan gara tokko waan deebe fakkaata. Peenii yookiin ammoo dhukkubbii saba kiyyarra gayu laaleeti hin dhaabadhu. Anini gara sabni kiyyatti fayyu, itti gammadu, itti jiraatu, itti bareedu, itti jabaatu, itti qanani'u fuulaan laaleera. Waan kana milkeessuu baadhee fuulli kiyya garanaa jechuudha. Afaan tokko dubbachuun waan kana jechuudha. Fuulaan gara sabni itti milkaayu laaluu irraa jalqaba milkiin. Afaan tokko dubbachuu jechuun karaa biraatitti waan ati beektuuf waan si dhagahamu irratti hundaayaa jechuudha. Wanti ati beektu maali? Yoo seenaa, aadaa, safuu saba sanii ka beektu taate waan saba kan keetii ka beektu saniin jiraattaa jechuudha. Wanti si dhagahamu ammoo yoo saba san ka beektu taate ka seenaa isaa ka beektu taate aadaa isaa ka beektu taate sanirraa ka ka'e jaalalli kabajaan si bulaa jechuudha. Inni kunillee waan sabni akka itti milkaa'u godhu keessaa tokko. Maaliif sabni waliin jaalanne tokko, sabni waliin kabajne tokko, sabni waliin amanne tokko afaan tokko dubbatee hin danda'u. Maaliif wanti nu dhagahamu kunillee kanaaf guddisee barbaachisa. Maaliif yoo anin saba Oromoo kana ka kabaju taate, ka jaaladhu taate, mataa kiyya keessa ka bakka kennuuf taate, akka qaama kiyyaatitti yoo kana dhagahamu taate, namni Oromoo tokko kiyya jedhee wanti sun yoo kana dhagahamu taate, sabni kun akka milkaa'u fedhii kiyyaa jechuudha. Kanaaf waan beektuuf waan si dhagahamu kanatu walitti fuulaan gara tokko akka ati ilaaltu akka ati yaaddu si godhaa jechuudha. Gugungumsiisaa lolee qeerroon koo qeerransa koo
Kaaba kibbaa wal waame, kaaba kibbaa wal waame, baadiyaa wal waame. Arfaasaa ji'a caamsaa, korra isaatiin deemanii, korra isaatiin deemanii. Gabrummaa lammii fitee, cal jedhanii ilaalanii, cal jedhanii hin taa'anii, cal jedhanii ilaalanii. Kero leli, alela leli, murata kaya leli. Alela leli, wabisa bakero leli. Alela leli, wabisa bakero leli. Muditi sinara gatiti tigawe, anogo tabiya kero ko fanawe. Alela leli, murata kaya leli. Kandina sodate kapsorande binet, iri mangota kero biya kate. Alela leli. Galasa nagasa chali mormalawet iribiya kate artista kajawet adela devi murata kaya devi talake radina golatu kate malim tagafto ko yobine sinyate adela devi wabisa kaya devi shimala takka danke rondi nadawet batera buwayu erot kenikawe adela devi wabisa kaya devi alela leli wabisa bakero leli alela leli murata kaya devi. Milkaa'uufu duraan waa wayitii hajamuu qabda jechuudha. Waa hajamne wanti ati milkaa'u deemtu jiru jechuudha. Kanaaf sabni tokko waa wayitii yoo hajame waa hajame san ammoo argachuuf carraaqaa jechuudha. Waan barbaadu kana argachuuf yeroo carraaqu ammoo gara tokko carraaquu qaba. Gara tokkotti fuula deeffachuu qaba jechuudha. Namni gara adda addaa carraaqu yookaan karaa adda addaa laalu wanti inni dalagu kun karaa adda addaa harkaa faca'ee milkii takka malee hafaa jechuudha. Kanaaf sabni galii isaa karaa adda addaatiin illee deemee galii isaa tokkoo godhe bakka galu sanin namni martuu waliin gala jechuudha. Akka maatii tokkootitti waan adda addaa hojjetaa galee namuu mana tokko waliin galaa jechuudha. Waan hojjetee waan qabatu qabateeti saba sanii mana tokko galaa jechuudha. Kanaaf waan isa milkeessuu dhoogge karaa irraa kaasutti qabaa jechuudha. Maaliif wanti inni itti hajamu kun waan yeroo dheeraaf itti hajamu tokko waan ta'eef jecha bilisummaa Oromoo kana uummanni Oromoo yeroo garbummaa jala kufeerraa jalqabee waan kana barbaadu jira. Gufuulee hagadhaa akka inni bilisa hin baane isa dhoogge kana maraa duuba deebi'ee ilaaluun guddisee barbaachisaa jechuudha. Keessattuu waan Oromoo keessaa rakkinna ta'an armaan dura akka ammallee rakkoo hin taane waan sanniin karaa kaasu waan sanniin irra hojjechuu irratti akka milkiin dhuftu godhamuu danda'a jechuudha. Kanaaf sabni tokko fuulli isaa gara tokko deebuun akka inni milkaa'u isa godha. Maaliif fuulaan gara tokko deebuun malkata milkiitii jechuudha. Afaanuma tokko dubbachuu yeroo jalqabdu biitii teenna Oromiyaa yoo jettee amma fakkeenyaaf namuu bakka dhaqe maratti eessallee haa jiraatu diina keessallee haa jiraatu diinaallee haa hojjetu biitii teenna Oromiyaa yoo jedhe afaan keenya afaan Oromoo yoo jedhe ummanni Oromoo garbummaa jala jira yoo jedhe ummanni Oromoo bilisummaa barbaada yoo jedhe ummanni Oromoo aadaa qaba ummanni Oromoo seenaa qaba Oromoon bareeda Oromoo ummata nagayaati kanneen jechoota hulee marattuu bifa tokko eessallee haa jiraatu diqqaa guddaan beekaan jaarsaa jaartiin waan kana yoo ka dubbatan taate jechuudha. Akkuma amantii kana jechuudha. Akkuma amantii Indoneeziyaatti waladdaalliin aamiin jedha. Midilistii waladdaalliin aamiin jedha. Ameerikaa waladdaalliin aamiin jedha. Haala akkasii waan tokko waan saba sanii qabaachuu qaba. Uummanni kun bakka madaqe marattuu wanti inni alagat dubbatu, walit dubbatu, diinat dubbatu, afaanuma fedheenuu haa dubbatu. Dubbiin isaa tokko ta'uu qabdi. Sabni dubbii isaa tokko taate afaan tokko dubbatu hin milkaaya. Kanaaf ummanni Oromoo martuu afaan tokko dubbachuun guddisee barbaachisa. Milkaayuun Oromoo milkaayuu ilmaan Oromoo maraatu waan ta'eef jecha hujima nama maraatii jechuudha. Akka Oromoon milkaa'u godhuun milkaa'uuf ammoo fuulaan gara tokko laaluu waan tokko dubbachuu fedhii bifa tokko qabaachuu akkaataa wanti sun itti dhufu irratti rakkoo miti.
garuu galiin isaa tokko ta'uu qaba. Kanaaf ilmaan Oromoo martuu waan kanarratti hojjechuu qabanii yaadarraa dhufa yaada kana jabeessee namuu qabachuu qaba. Kanaaf sabni afaan tokko dubbatu hin milkaa'uunti jennuufillee kana. Kootu maaf akkana bahe jettanii warre wanni bahee fi baallii gadaa dhaloota qubeetii kennuuf bahe jedha. Baallii gadaa dhaloota qubeetii kennuuf bahee tana siigala. Yaa'ee nagaa naagal. Muramte gorti lamaa walii galtee fi muramte akkuma walii galtee fi muramte baallitu kennamaa fi muramte kaleessa kennamtii fi muramte karaa kaleessa keessa dhufnee fi muramte ati dhaloonni qubee hin fudhattaa fi muramte gadaateettu gadaa barnootaatii fi muramte afaan keetiin barattee fi muramte afaan keetiin barsiiftaa fi muramte lagaa waliin qoodduu fi muramte amantii walii hin hirtuu fi muramte tokkummaa itichitaa fi muramte oromummaa gabbiftaa fi muramte oromiyaa bulchitaa fi muramte ati dhaloonni qubee barnoota akkaataa fi muramte.